kennu dabde tamara kinni kema dabeta Sikan. dakika tokko naa kennu dabde Sikan. Ati beekaadhamu wallaalaan. Okay, addaan baafadha. kanaan nama daara malee ofiin an beekaa dhufu jechuudha Waan wallaala dhufu jechuudha oh wallaala wallaala dhufu jechuudha oh wallaala na gaafadhu. Maqaawwan hallaa 99 keessaa rabbi kan jedhamu jira. Na gaafadhu si jedhe waan mata duree kanarratti deebi achitti osoo hin deebi ati beekaadhamu wallaalaan. Maaliif maaf naan deebisu Beekaadhamu wallaalaan naan jedhe dura. Eeyu Ati nama gaafii si gaafadhee bar dhiirti kan udaanu kan fincaanu kan kittaannatu waaqani taanaan jettee bar. Beekumsa kana siin ibsa siin jedheera daqiiqa maal naa ibsa akkamiin naa ibsita waaqayyoon dhiisi waa'ee kiyyaana wallaalaa ta'e akkanatti sin maraachu wallaalaa ta'e sin maraachu ati nama boqonnaa reefu sanittiin si deebisa daqiiqaa tokko naa kennu adabdi boqonnaa reefu sanittiin si deebisa daqiiqaa tokko naa kennu adabdi na dhagee waan jirtu gaafii gaafatamuu gaafii reefu irraa miliixa sanittiin si deebisa 14 gaafii gaafatamuu barbaaddu asii moo deeqaa tokko namaan kennitu. Quraana bani na gaafadhu akka kiyyaa kana boqonnaa dubbisi yoo dhiira taate kun quraana qaba. Bani si gaafadhe. Boqonnaa bani. Si gaafadhe. Naa deebisi. Si gaafadhe naa deebisi na sobii. Boqonnaa bani dubbadhu quraana. Si gaafadhe naa deebisi. Dhaggeeffadhu naa deebisi. Ani boqonnaa baneeti. Boqonnaa dubbiseen si dubbisa akkana jedhe kun boqonnaa akkana jeetis dura taa'ee dubbisa. Dubbisi. Kootu si gaafachaa jira. Boqonnaa bani sin jedhe boqonnaa bani quraana banadhu. Viidiyoon bani takkan agarsiise kana taa'i. Mobaayilii irraan qabdu quraana. Dhiira taatu ani quraana sirraa hin qaba bani na gaafadhu. Ani mobaayilii irraan qaba. Wangeela seete akkana waraqaa qabnu sammuu sana keessa jira quraanni. Dhugaa? Kijiba. Yaa Allah. Yaa Allah. Bani wangeela meesii dhiira jaan viidiyoos beeti quraana banadhu taa'in hojjaa sa'i. Maa kijibda? Tole mee gaafii si gaafadha. Gaafii lama na gaafatee gaafii si gaafadha. Namni mana kana wal cinaa nu kaayaa jiran. Gaafii tokko si gaafadha. Asbay. Quraana dubbisi. Gaafii tokko si gaafadha. Quraana dubbisi na gaafadhu. Quraana dubbisi. Kottu kaan na dhaggeeffadhu. Quraana dubbisi na gaafadhu sin jedhe. Ati na dubbistooti. Anaa dubbisa. Ani samaneen jiru quraanatti. Dubbifa. Ani wangeela kee kun baaseeti kun. Amma viidiyoo bayi. An quraanatti amaneen jiru an quraanatti. Ana wangeelatti amane. Naa wangeelatti amane. Amantee taati. Boru mara taati. Eenyu sin jedhe. Eenyu sin jedhe. Ati boru mara taati. Eenyu sin jedhe amane bummas. Aksiin guyyaatti boqonnaa eenyutu amane sin jedhe gobasi. Saan fixine akka dhiiraa akka dubartii they don't talk too much action just come on the video. Sibbaa yaara maan. Sibbaa yaara. Aboo dhiiraa. Huccuu yoo hin qabaanne uffata yoo hin qabaanne ollaanaas yookaan nuti ijoolleen si erga as bahi. Ollaana erge ollaana. Mana hidhaan jirtu as bahi. Viidiyoo baatamu hin baatu. Gaafatamuu barbaadamu hin barbaadu. Hin baatu viidiyoo baateen dubbistamu hin dubbistu. Gaafatamuu barbaada. Gaafatamuu barbaada. Sekendi takkaan sekan as baatamu as hin baatu. Qoyin gaafatamuu gaafatamtu. Boqodho akkasitti. Dhiira as baatee dhiirti quraanaas dubbistee kun quraanni kee bakka kanatti akkana jedha. Akkana jedha jettee nama wajjaasoyti. Waan wangeelatti hin amanne an akkana wangeelatti wangeela amantaa naan jedha. Atuutti hin amanne. Eenyumee kiristaanii fayyisaa jirtu? Fayyee. Akkam jirtu? Hundi ka dhufu hundi daqiiqaa takkan hojjaasoo hin sakaraan achi booda hin machaawa. Maaf akkana taatan? Fayyee kiristaana moo islaamaati? Ani gaafii irratti wal mormaa turtan deebii itti kennuuf osoo hin taane kanan dhufe. Kiristaana moo islaamaan jedha? Hin dhagayaa. Kiristaana. Kiristaana keessaa pheenteedha moo ortodoksii? Pirotestaantiidha. Pirotestaantii. Pheenxuma jedhe ka pirotestaantiin afaan Ingiliffaati. Ayyaana rakkoon qabu. Kuni pheentes jedhee pirotestaantis jedhee kiristaanas jedhee. Aloo atis nan jeeqin. Masa kan amu megaltee durati halo jechuun ta'e mee suuta deem makina konkolaataa keessa dhoofi akka bajaajiitti hin ce'ini suuta deem okay bakka hojii jirtan see waa rabshaanis jirti waan sin jedhe ati nama kiristaana moo pheenteedha kiristaana keessa ortodoksiidha moo pheenteedha kitaaba 66 pheenteedha
dubbii Yesuus dhugaadha jettee itti amantaa? Een. Yesuus Kiristoos bara akkanaa bara 2060 addunyaan ni dhumatti yoo jedhee guyyaa san yoon dhumatin kijiba moo dhuga? Jalqabatti osoo gaafii na gaafachuu hin jira jechuudha. As keessa gaafii wal gaafachaa turtanii miti? Wal mormaa turtan. Kutee tajaraa dhiise si anaaf itti haari'a. Isaan jaraa tajaraa xumuramte. Aayideen lama ajandaa nama biraa ajandaa kiyya gochuu hin dandeessu. Ajandaa keessiif hin godhu. Ati nama addaati. Hayyee sirraa hin xumura. Nama addaati. Okay, hayyee ajandaa biraan haaressi ba'a. Yesuus Kiristoos maaliif kijiba wangeela keessatti? Laala tamma gaafii gaafachaa jirtaa miti? Aboota uummataa sirraa dhiise. Ta'u uummataa wangeela ni amantanii. Yesuus waaqa ni qabaa. Sanneen kutee bira. Yesuus Kiristoos maaliif kijiba wangeela keessatti? Anuu gaafii si gaafachuun dhufeen jedhee bara. Na gaafattaa. Gaafii kana deebisi dura. Manni keenyaa ajandaa karoora nuun baaftu ati beektaa? Achi booda hin gaafatta wal gaafanna. Ragaa hin fidda hin dubbisna. Yesuus Kiristoos eessatti beektaati? Itoophiyaatti hin beeka. Falasxiinitti hin beeka. Warra Falasxiin akka ta'e. Miti. Yeshua. Isaan yoo mitaa gaafii dhugaa si gaafachuuf yaani. Yesuus Kiristoos eessa beektaa? Wangeela irratti, Qur'aana irratti hin beeka. Yesuus Kiristoosin Qur'aana keessaa kuni Yesuus Kiristoosin wangeela keessaa kana? Isuma. Mee natti argisiisi. Natti argisiisi. Banadhu Qur'aana. Eeshi. As bahe guddisa gurbaa kanas guddisa. As baatu hundisi asiin baasarra baatee anu argisiiftu Qur'aanaan kannaan. Jaran anaaf isa ol cinaa kaaya akkanatti nama haasa'u dhiiroo hunda. Suuraa afurii aayaa 170 takka baasi. Boqonnaa afurii as bahi guddi bahi kan mul'isi Qur'aanas. Qur'aana qoy silkii irraa imalee hin qabu. Viidiyoon si argaa qoy. Bahi. Iska mache dhaqochaa oltan isin akka nama waa hatee biyyaa lubbuu namaa ajjeesee bee peenteen. Eessa natti hime? Viidiyoo kaasi. Bani viidiyoo. Walii dhiiruma dhufta dubartii malee dhiira gartee viidiyoo ba'uu qabdan dhiirti. Yoo waa hattanii waa gudeeddanii biyyaa baatan malee. Eka maal goota maal balleessa maal taatan viidiyoo kaameraa tiktookiin itti gootee addunyaa namni gaafa dura telefoonaan irratti haasawa viidiyoon dhufte sagaleen dhufte waan hundi dhufte as baha maa dhokottan eenyu isin nyaachuu deema. Akka ta'uun haasa'uu hin danda'u. Laa hin ta'u akkanatti naasa onu akkanatti kun akkana beek xiyyaa kana kun eewu. Maali? Jaambasa as beeyinsi jedha ragaa akkana ragaa waan dubbisun agarsiisi akkasii argisiisaatiin dubbisa kun waan. Itti garagalchee kaameraa. Ani harkaan qabu siin jedhee bara. Fidadhu kottu deemi. Fidadhu kottu. Na agarsiisa irraa baru waan barbaadu fana ni yaadu. Fidadhu kottu dubbisi. Yesuus Kiristoos haati isaa eenyu? Eenyu haati isaa? Maariyaam. Maariyaamaadha. Quraana irrattis Maariyaam. Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa dhalate moo dhalan? Dhalateera. Dhalate. Wangeelatti Yesuus Kiristoos saba Israa'el duwwaaf ergame moo argame? Ergame. Quraana irrattis warasuulan ilaa bani Israa'el jedha. Saba Israa'el duwwaaf isa ergine jedha. Yesuus Kiristoos fadha ofiirraa dubbatamoo fadha Waaqayyoo barsiisa? Fedha Rabbii barsiise. Goobas. Yesuus Kiristoos biyya agartee miidilistii tana biyya Arabaa Falasxiinitti dhalate akka wangeelaatti ta'u isa dhalate. Biyya tamii dhalate? Biyya Israa'elitti dhalate. Biyya Israa'el waan jedhamtu hin jirtu yeroo san. Biyya Israa'el bara 1940 maal dheengadda agartee British US United Nation kannite hin jirtu maqaan akkasii Palestine. Okay, achi dhalate. Itoophiyaatti dhalan. Allaqee kanuma. Si gaafadhaayyee. Miti. Qoy si gaafa. Hin tumurre jirratti abbaa kiyya. Maal tumurre jedha. Gaafii tokko na gaafattee si deebisee miti didde ragaan si kanneen dubbifadhu boqonnaa afur lakkoofsa 170 takka dubbisiin sin jedhe. Sirriidha. Ilma Maariyaami haati isaa Maariyaami ilma Maariyaami allaqee. Ati mana barumsaa tokko reetii abbaan kee eenyu sin jedhan ilma abaluu haati ta'e abaluu dhumatte. Sirriidha ustaaza sirriidha. Ati nama guddaadha. Nama abbaa amantaatii ani sirraa baruu barbaade. Ani abbaa amantaallee miti. Namni waa namarraa baruu fi namni waa nama qoruuf nama gaafatu tokko miti. Bara akkasitti tasgabbaa'ee dubbadhume. Ayya. Maaliif wanni hundumtuu sirna qabaa mitiire?
ani kabajaadhaan jaalalaan akkasuma immoo waa baruuf namni waan si gaafachaa jiru malee waa si qoruuf yookiin immoo si burjaajessuuf miti. Ani leen si qoruuf miti dhugaa si argisu sitti himu fadhuun fudhachuu baattu warra jalaa fudhatan. Maaliif jedhi ka atillee anama akka kiyyaatti anillee waa tokko yookiin shaadaa jira shaadaa jedhame shaadaa eenyutu shaadaan bira jira itti fufeeyye namatu islaamumaa fudhachuu fadha jedhani ayye. Abbaan dandeessan galchaame. Galchaa itti fufeeyye. Atam karaa jeenata argachaadhaan kaayyoo guddaan amantaatu namni jeenata argachuu qabaame kanuma wanni biraan jiru. Amantii dhugaa labsuu, dubbii dhugaa labsuu, karaa dharaatirraa nama dhoowwuu gartee jireenya bara bara argachuu. Bakka wanni guddaa sanii miire. Isaan quraana keessa jiru Maariyaamatu daa'ee dhugaadha. Maariyaamaan akka deessan dubbata. Yesuus Kiristoosii kitaaba qulqulluu keessa yookiin wangeela keessa jiru Maariyaamaan akka deessan dubbata. Takkaa miree kanaafuu takkumaami? Qooyi kaa'ama gaafin kiyya see miti abbaa kiyya. Takka moo takkaa miti jedha haadhaa fi harmeen bakka itti dhalatee fi hojiin isaa takka moo takkaa mitiin siin jedha. Maqaan tokko. Haati isaa too? Maqaan tokko maqaan isaa fi maqaan Maariyaamaan ta'etu. Dhaggeeffadhu kamaa haati isaa too hin jarjarree barsumaan wooma irra walii galu haati isaa too? Ani kasiin jechaa jiru kam sitti bitaachee? Maasa akkana guba gurbaan waan sekendii takkatti waan namni walii galu maasa akkana gubuu jaalatta fayyaami ati nagaami. Lakki nama amantaa irra jecha akkanaan eeggamu. Okay, Yesuus harmeen isaa Maariyaamii mi? Eeyyen isin jedhee bara. Biyya Arabaa tanan dhalatee mi? Eeshi. Mee jedhi chab jedhi sekendii 30 na gaafadhu waan na gaafattu irran turin yeroo turte gara wantaa deemna. Eeshi bareeda jedhi Maariyaamaan tun obboleettii Haaruuni. Haaruun obboleessa Muusaati. Haaruun kam? Haaruun obboleessa Muusaati. Eenyu jedhee kas yaa ukhta Haaruun hayyee Haaruun meeqa obboleettii yoo ollaa kee gartee ati amma fayyisaa eenyu fayyisaa geeruu yoon jedhee obboleettii fayyee yoon jedhe fayyisaan suma qofaa jira jechuudha. Lakki. Maal jechu duba? Quraana suuraa 19 lakkoofsa waa'ee wanta kana gaafachuu deemtu. Dubbisi atummaan baasi dubbisi. Dubbisi atummaan baasi dubbisi. Maan dubbisne ati nama amantaati miti waan itti amantu.